Paartiin badhaadhinaa paartii yeroo gabaabaa keessatti injifannoo guddaa galmeessedha jedhan paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan damee ijaarsaa obbo Adam Faqoo. Paartiin badhaadhinaa magaalaa Adaamaa murtoo yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaa irratti darbe ilaalchisuun koochoo dargaggoota magaalichaa waliin marii gaggeesse. Itti gaafatamaan koochoo dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Liifan Girmaa Jiini Bitootessaa qeerroo fi qarree Oromoof yeroo addaati jechuun ji'a kana injifannoo muummeen ministeeraa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galmeessan yaadachaa ofii keenyaa seenaa hojjechuu qabna jedhe. Keessattuu qeerroof qarree Oromootiif Jiini Bitootessaa seenaa addaati. Sababni isaas gaafiin Oromoo fi gaafiin qeerroof qarree Oromoo waggoota dheeraadhaaf dhiiga itti dhangalaasaa turan. Gaafiin abbootiin keenya dhiiga itti dhangalaasaa turan. Gaafiin abbaa biyyummaa ji'a itti deebi'e waan ta'eef adda isa taasisa. Kana malee ji'a muummichi ministeeraa keenya Looreetii Nagaa fi misooma addunyaa ilmi abbaa gadaa Dr. Abiy aangoo itti qabate waan ta'eef Jiini Bitootessaa kana ji'a addaa isa taasisa. Marii keenyas marii addaa isa taasisa. Paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan damee ijaarsaa obbo Adam Faqoo jaarraa darbe keessatti uummatni Oromoo qabsoo guddaa taasisuun jijjiirama guddaa argamsiisee jira jedhanii dargaggoonni har'aa hojii guddaa hojjettanii bor biyya kana gaggeessuu qabdu jedhan. Lammiin biyya kanaa tokko dhiibaa, tokko dhiibamaa, sabaan tokko dhiibamaa, keessattuu sabni Oromoo amantaan tokko dhiibamaa, tokko dhiibaa, gosaan tokko dhiibaa, tokko dhiibamaa, naannoodhaan tokko dhiibaa, tokko dhiibamaa ture kana hiyyummaa suukaneessaa wallaalummaa duubatti hafummaa keessatti waan biyya tana hambiseef biyya tana dhimmoota amma laakka'u kanaa fi kan kana fakkaatan keessaa baasuudhaaf dargaggoonni Oromoo babbaraa'eddoonni jaarraa tokko oliif uduun qabsaa'in, uduu ittiin wareegamin, uduu ittiin dhumin, uduu ittiin suukanaa'in yeroo dabre tokko illee jiru. Paartiin badhaadhinaa qormaata hedduu isa quunnamaa ture mo'achuun injifannoo hedduu galmeesse dargaggoota qabateeti kan jedhan obbo Adam ammas murtoo gurguddaa yaa'ii lammaffaa paartichaa irratti darbe ofitti fudhachuun hojiirra oolchuu qabna jedhan. Ijaarsa biyyaa keessatti gahee dargaggoonni taphachuu qabanidha kan murteesse paartiin keenya. Neeshin biildiingiin sirriitti irratti hojjechuu qabanidha paartiin keenya kan murteesse. Bu'a qabeessummaan seektara haqaa as mana murtii maali aqaabigi maal jedhaman kun qaamolee nageenyaa jedhaman kun bu'a qabeessa ta'uu qabanii qabsoomnee sirreessuu qabnaa. Uummanni keenya dararamuu qabu. Rakkoolee kanneen cabsuu qabnaa kanarratti sirriitti murtii paartiin keenya waggaa lamaaf walakkaaf kan ta'u murtiiwwan gurguddaa kaa'ee jira. Kominikeeshinii irratti murtii guddaa kaa'ee jira. Qaama raayyaa miidiyaa jenneetiin hin goonu kan waan hojjetamu jedhu murtii guddaa kaa'ee jira. Siviil saarvaantii irratti murtiiwwan gurguddaa kaa'ee jira. Dargaggoonni marii kana irratti hirmaatan yaada kennaniin walitti dhufeenyi keenyaa fi paartii badhaadhinaa gidduu jiru guddaadha jedhanii seenaa abbootiin keenya hojjetanii darban faarsaa hafuu qofa osoo hin taane nuti seenaa galmeessuu qabna jedhan. Humni dargaggoota humna ibiddaati. Itti dhiyaachuun barbaachisaa. Ibidda kana immoo nama qabatetu yoo hin qabin waa balleessaa jechuudha. Maaliif amala dargaggoota sirriitti hubachuun barbaachisa jedheeti. Yaanni an kaasuu barbaade murtee yaa'ii lammaffaa kan murteeffame murteewwan gurguddootu darbee jechuudha. Murtee kana keessatti dargaggoonni gahee akkamii qabanii kan jedhu ijaarsa biyyaa keessatti dargaggoonni gahee guddaa qabu. Maaliif numma doofnee miti yookaan hunduunee miti jechuudha. Sirna kana ijaarree har'a kan sirra teennee dubbachuu dandeenyu afaan gunnee dargaggeessa Oromoo walitti qabnee asitti kan haasa'uu dandeenyu dargaggeessi Oromoo miidhama dargaggeessa Oromootii fi caba dargaggeessa Oromoo dargaggeessa asitti ifaan dubbachuu kan danda'u isa kaleessa santu du'e. Hundi keenya hubannutti gaheen dargaggoota kun biyya kana keessatti yookiin immoo ijaarsa biyya kanaa keessatti siyaasa biyya kanaa keessatti gaheen isaan taphatan gahee olaanaadha. Inni kan nu akka qabsoon kan nu taasise yookiin immoo qabsoon kun akka firii godhatu kan taane warra har'aa kana duwwaa ilaallee miti jedhan duratti maqaa isaanii illee hin qabanne. Inni kun dhugaa lafa jiruudha. Maaliif kaleessaa Hayilee Fidaanfaan jedhameera, Taaddasaa Birruufaa jedhameera. Nuti baallee isaanirraa nutti kennameedha dargaggeessi kun har'a qabatee yookiin immoo fudhatee gara fuulduraatti kan inni malaa jiruufi. Namni sana yaadatu waan kaleessa Hayilee Fidaanfaan godhan sana yookiin immoo waan kaleessa Jeneraal Waaqoonfaan jedhan sana namni yaadatu
har'a kana duubatti yookiin gandaan gareedhaan waan wal qoodu miti.